kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Yeroo kitaaba afaan Oromoo qopheessinu sana fuuldura xalaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif xalaa banaa hidhee barreesseera. Akaadaamiin afaan Oromoo dhaabbatu faayidaan isaa kana hidheen barreesse garuu dubbiin oduu durii san sila isinitti hime sana ta'e hin dhaga'amu jechuudha. Yoo gareedhaan tarii kaane dhaga'amuu danda'a. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Hayyoonni yaada fidaa jedhu balballi hundi cufaadha, walitti galuun hin danda'amu. Ani akaadaamii kana mootummaa naannoo Oromiyaaf hin qopheesse. Yeroon xalaa sana barreesse namni dhaggeeffate hin jiru. Garuu as keessa namoonni beektan jirtu dhimma xalaa sana. Ergasiiti mootummaan naannoo Oromiyaa istiraakcharii biiroo kan jijjiire achi keessa akaadaamii afaanii gashuu danda'a ture. Gaafatamaa ture waggaa dheeraafis waan ta'eef. Kana fuuldura 2003 kaasee qorannoo afaan Oromootti dhiyoon jiran ture. 2002 eebbifame 2003 kaasee yuunivarsiitii Wallaggaa yeroon seenu seenaa tokkotu hojjetame har'a isan dubbadha. Magaalaa kana keessa utuu hin deemu gara naannoo Ugaagiin bakka jedhamuttiin barreeffama tokko arge. Barreeffamni sun dhiiga keenya sakatta'uudhaan HIV/AIDS irratti of haa eenyuudha. Akka jechuun yoo nu keessa hin jiraanne iyyuu bifa inni ittiin dhufee nu keessa jiraatu wayii qopheessinee waan jedhu fakkaata. Akkas jechuu miti jarri sana jechuuf hin kaane. Dogoggora qubeetu jira jedheen as deebi'ee mata duree tokko irratti wixinee qopheesse. Annual riseerchii jira ture ji'a sana keessa naa darbe. Achumaan akka carraa dhiyeessuuf yeroon dhaqu guyyaa guutuu dhiyaataa olee afaan Ingiliziitiin dhiyaataa. Akkuma har'aa kana Dr. Alimaan ala sana aaddeedha amma dokteriidha. Dr. Alimaan waltajjii qabdeeti kan jirtu guyyaa sana jechuudha dhimma koo irratti. Yeroon bahee afaan Oromootiin riseerchii dhiyeessu hoogganaan olaanaa yeroo sana harkan irratti kaasee afaan Oromootiin akkati dhaabbata federaalaa keessatti taasiftu eenyutu isee hayyame jedhe. Isa booda namni hundi ka'ee afaan Oromoo asitti dubbatamu akka qabu amansiisuuf yaalii godhe. Qaanqee gaafa sanaa qabatetu har'a boba'ee labooba ta'e jana jira jechuudha. Xiinxala xalaalee afaan Oromoon barreeffamanii kan jedhu waajjira mootummaa keessa seeneen qoradhe anaaf Daani'eel Lammeessaati. Daani'eel Lammeessaa wajjin yuunivarsiitii Wallaggaatiif galchine. Isa booda wanti kun sirreeffama barbaadaati piroojeektiin irratti hojjetamu jennaan piroojeektii irratti hojjennee leenjii naannoo kanatti Oromiyaa lixaa kana keessatti kennuuf yaalii goone. Gaafa jalqabnu magaalaa Naqamtee irratti yeroo jalqabnu gara nama 100 karoorsinee namni 25 iyyuu nu dhufu argamuu didi. Sababni isaa tulluu inni biraanii warri biyyaa jala qotatanii warri fagoo itti irreeffatu jedhan. Hin galleef jechuudha nuyi qorannee rakkoo isaanii arganneetu leenjii laachuuf yeroo kaanu nu didanii booda gara gimbiitti gadi buunee gara kutaa 3 leenjifne gara nama 200tti dhiyaatan leenjifne achi dambilooloo dhanne booda rakkoodhaaf haalli nageenyaa rakkoo taanaan hafe malee Wallagga guutuu waliin ga'uuf turre. Xalaan waajjira keessaa barreeffamee gadi ba'aa jirutu argitanii baay'ee kan nama gaddisiisu. Booda maaltu jiramee barreessuu qofaa jedhee waajjira keessa seenuu jalqabean. Afaan Oromoo waajjira keessatti keessumaa biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa gubbaa jiran keessa yoo dhattan afaan barreeffamaatti galeera. Afaan dubbii isaa afaan biraa ta'eera jechuudha. Utuun kana qoradhu rakkoo mucaa tokko mudate isinitti hima. Utuun kana qoradhu waa hin arge jechuudha. Waajjira maadaa kan jedhamu deema. Magaalaa naannoo Finfinnee jala jirtudha mee maqaa waamu. Achi deemuuf ka'ee konkolaataa yaabbachuu dhaqa. Konkolaataa magaalaa sana dhaquuf immoo Bishooftuu keessa ba'a. Mucaan har'a kan inni dhaqe. Inuma eega Bishooftuu namni hedduun hin jiru. Inuma eega Bishooftuu kan jedhu hin jiru konkolaataan. Galgala waarii gara sa'aatii 9tti dhaqeetu warra keessummeessanii gaafate ani Bishooftuun deema konkolaataan addanaa kaanaan jedhan hin jiru jedhu. Maal ganamaa ka'ee haayira miti? Maal anoon nageenye? Dabra Zayitiin ni jedhu Bishooftuudha.
kanumaan rakkatee galgala dhaqee achi bulee ganama waajjira mootummaa yeroo seenu waraqaa kana afaan Amaaraatti deeffattu malee sirkaan fuudhamu ittiin jedhan. Booddee mucaan afaan Amaaraa hin danda'u. Afaan Ingilizii danda'a, afaan Ingiliziitti deeffadhee dhaqeennaan harkaa fudhatanii jedhe. Kana abbaa dhimmaarraan adda baafate jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti barreeffama qofa miti, mootummaa naannoo Oromiyaa jala yookaan naannoo Oromiyaa keessatti waajjiraaleen jiran amma afaan Oromootiin hojjetaa jiru kan jedhu gaaffii guddaadha. Ka'umsi sadaffaan afaan Oromoo kallattii hundaan guddachuu dhabuudha. Afaan Oromoo akkuma guddachuu eegaletti itti fufe moo danqaan isa mudate jira. Biirooleen waajjiraaleen Oromiyaa sirnaan afaan Oromootti fayyadamaa jiru. Afaan dubbii moo kan barreeffamaa ta'ee tajaajilaa jira. Barreeffamni achi bahu hagam qulqullina qaba. Ilaalchi biyyoonni guddatan afaanicha deeggaruuf qaban amma sadarkaa maalirra jira? Afaan Oromoo maaf afaan Googil ta'uu dadhabee teekinooloojiin wal simsiisuunoo maaliif gufate yookaan maaliif ulfaate? Gaaffii kana deebisuuf akaadaamii afaan Oromootu jira. Akaadaamii afaanii wiirtuu afaan tokko keessatti qoratamuudha. Akaadaamii yeroo jedhamu tarii waa'ee barumsaa qofa yaaduun nurra hin jiru. Beekumsa keessan gad xiqqeessuun miti. Garuu namoonni baay'een waggaa 10 dura afaan Oromoo saaqxaniittu maaltu dhalatee jedhu waa'ee akaadaamii afaan Oromoo yeroo kaasu. Kanaaf addunyaa kanarratti biyyoota afaan ofii guddisan warra akaadaamii afaanii dhaabbatanidha. Fakkeenyaaf Jaappaan, Jaarman, Israa'el fudhachuu dandeenya. Keessumaa kan Israa'eliin fakkeenya gaarii ta'a jedhee waan hin fudhee kolonii jalaa yeroo gara of danda'utti dhufan keessumaa 1953 akaadaamii afaanii biroo dhaabbatan. Yeroo sanaa afaanii biroodhaa baay'ee dagatamee waggaa 500 oliif gatamee kan inni jiru. Afaanii biroo sadarkaa baduurra yeroo ga'e sanatti akaadaamii afaanii dhaabbatan. Maal isaan fayyade? Jechoota biroo barbaaduun guuranii akka galmeessan isaan gargaare. Afaan waggaa 500 oliif ukkaanfamee gatamee har'a galmee jechoota Oxfordiin dorgomuu uummachuu danda'ee jira. Seenaaf caasaa afaanii biroo qo'atee ga'umsaa barbaachisummaa afaanicha qabu agarsiisuun tajaajila barnootaaf akka isaan oolfatan isaan gargaare. Galmee jechoota afaanichaaf qopheessuu keessatti seerluga sisirreessuu fayyadamaa qubeewwaniif caasaa barreeffamaa murteessuu danda'aniiru jechuudha. Kitaaba akaadaamii afaanii sana keessatti. Egaa waatu jira. Akaadaamii yeroo jennu prescriptioniitu jira. Prescribe gochuutu jira. Amma afaan Oromoo isaatiin ibsuu fi ajajuu yookaan murteessuu kan jedhuttanii ke prescribe kan jedhu qajeelfama laachuu murteessuu yookaan ajajuu. Akaadaamiin afaanii hin ajaja. Kun akkasa ta'u yoo jedhee hin ajaja hin godhamu yoo ta'e seera itti baaseetu seeraan gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf Dabra Zayitiin Bishooftuu erga jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa tureera yookaan seeraan murtaa'ee kanaan galmaa'e Dabra Zayit jechuu hin dandeessu jedhee tooratti kan deebisu akaadaamii afaaniiti gaafan ilaalu. Kanaaf describe fi prescribe jira. Kana keessatti akaadaamii afaan Oromoo mul'ata qaba. Mul'atan kaa'een isinitti agarsiisuuf. Baroota fuula keenya jiran keessatti afaan Oromoo guddisuun afaan hojii gaanfa Afrikaa taasisuudha. Gaanfa Afrikaa waan biraa gaaffii keenya sanaa ol jechuudha. Isa sana bira dabarreera. Afaan Oromoo afaan warri Afrikaa gaafa Afrikaa keessa jiraatan itti walii galan gochuu. Ergamii keenya afaan Oromoo irratti qorannoo hojjechuudha. Caasaa barreeffama afaan Oromoo dhaabuudha. Dhaaba qabsiisuudha. Fayyadamaa afaanichaa Oromiyaa keessatti lafa qabsiisuudha. Utuu asii lafa hin qabsiisin nama biraa gaafachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Fayyadamaa afaanichaa Oromiyaa keessatti erga lafa qabsiifne booda afaan keenya kana gara saayinsii fi teekinooloojiitti guddisuudha. Moosaajii yookaan sooftiweerii afaan Oromoo qopheessuu. Galmee jechootaa qopheessuun sana keessaa dhimma waaltina akka waliigalaatti barreeffama irratti maal irratti waanuma dhaaba qabate tokko irratti hojjechuudha jechuudha. Isa kan biraatitti fufa inni rakkinan qabu walumaa gala caasaa biiroo kanaa kan qabu inni kunis qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee akaadaamiin kun wiirtuu gurguddoo 3 qaba. Isa kanaaf hin fiigaa jira. Wiirtuu qo'annootu jira. Wiirtuu gulaallii fi calalliif gulaalliitu jira. Wiirtuu mirkaneessituutu jira.
giddugalli qorannoo yookaan wiirtuun qorannoo hojii gurguddoo afur hojjeta. Qorannoo caaslugaa afaan Oromoo irratti safaan sila jechaa turanii seerlugaa yookaan walumaa gala linguistiksikaalii waan jiru qorataa kan afaanii jechuudha. Qorannoo loogaa afaan Oromoo waa'ee loogaa akka waliigalaatti qorata. Waa'ee waltinaa irratti hojjeta. Qophii galmee jechootaa kutaa kana keessatti arganna. Kutaa ittaanu keessatti wiirtuu calallii fi gulaallii keessatti hojiilee garasitti hojjetamantu dhufee gulaalamachi keessatti. Warri biroodhaa kompiitara teessisuudha isaaniif kompiitara kutaa kompiitara jedhu keenya immoo kompiitarumaan barreessuu nama yeroo kanatti waan jiruuf rakkina hin qabu kutaa kompiitaraa caalaa kutaa gulaallii akka ta'utti murteesse jechuudha. Caasaa kana garuu kanuma isaanii irraan fudhadhee wiirtuu mirkaneessituu jira. Wiirtuun mirkaneessituu immoo hojiilee amma yoonaatti hojjetaman sana gadi baasee miidiyaa waamee qaama barbaachisu waameetu ajaja dabarsaa jechuudha. Prescription isa jennu sana akkas haa ta'u jedhee murteesse. Amma egaa asitti yuunivarsiitiin keenya qorachuu danda'a. Qoratee garuu qaama kennuu qabaachuu danda'a. Fulcha yaada qaama kennuu qaba. Amma danatti giddugalli akaadaamii Hayilee Fidaadhaa afaan Oromoo Hayilee Fidaa yeroo dhaabbatu rakkoo jiru qoratee kennuufii danda'a. Garuu prescribe gochuu danda'a olaatu qorachuu garuu danda'a. Akaadaamiin afaan Oromoo Hayilee Fidaa dhaabbatee hojjechuu danda'a. Wanti isa rakkisu hin jiru caasaan hundi kunooti. Waan amma jenne hunda qaba. Garuu kutaa isa sadaffaa sana mirkaneessuu kan jedhu yuunivarsiitiin kun hin danda'u waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa sana fudhachuu qaba. Caasaan isaa kana fakkaata. Mootummaa jira, miidiyaa jira, uummatatu jira. Kana sadaniif wiirtuu mirkaneessituutu ibsa kenna. Prescriptionii ishee jettu sana agarsiisuuf asitti jechuudha. Caasaan isaa bifuma suma sila jedhe. Yeroo ani mootummaa naannoo Oromiyaaf jedhee xalaa barreessu ogeessonni sadii immoo yoo dhuguma mootummaan fudhata ta'eef loogoo kunoo qopheessine jedhanii as baasan. Loogoon tokko kana fakkaata. Loogoon tokko kana fakkaata. Loogoon biraan kana. Kanaaf dhumarratti yuunivarsiitii Wallaggaa asitti akaadaamii Hayilee Fidaa hundeessaa. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawwaa Haramaayaa fi Odaa Bultuum akaadaamii afaan Oromoo Sheek Mahammad Rashaad Abubakar Muusaa Sheek Bakrii Sapaaloo hundeessaa. Yuunivarsiitiin Salaalee akaadaamii afaan Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu hundeessaa. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu akaadaamii afaan Oromoo Waaqoo Guutuu hundeessaa. Yuunivarsiitiin Dambilolloo akaadaamii afaan Oromoo Liiqaa Dingiliin hundeessaa. Nu waltaanaan wanti hin taane hin jiru horaa bulaa.